Akkam jirtan daawwattoota miidiyaa Oromoo Miidiyaa baga nagaan dhuftan isiniin jechaa guyyaa har'aa kan qabadhee isiniif dhiyaadhe namoonni baay'een yeroo baay'ee daataadhaaf ni rakkattu. Daataan keessan mallaqa yoo itti guuttan bilbila keessanitti isin harkaa fixa. Isa kanaaf ammootu furmaanni maal akka ta'e waliin ilaalla jecha. Kanaaf namoonni yeroo baay'ee mallaqa gara bilbila keessanitti guuttanii keessattuu warri Itiyoo Telekoom fayyadamtan kallattiidhaan yeroo tokkotti mallaqa keessan isin jalaa fudhata jecha. Kanaaf isa kanaaf maftee yookaan ammootu furmaata isinii kaa'uuf deema jecha. Jalqabuma irraa aappilikeeshinii tokkoon wal isin barsiisa. Aappilikeeshiniin kun daataa ayi jedhama. Innis maal goona Play Store keessa seenneet aappilikeeshinii kana yeroo tokkoof gadi buufanna jecha. Innis sarchi batanii bira dheedeet maal jennee barreessina daataa ayi kan jedhu gubbaa isaa kanarratti barreessina jecha. Daataa ayi kan jedhu jalqaba irratti nuuf fida. Kanaaf aappilikeeshinii kana yeroo tokkoof gadi buufnaa jecha. Erga aappilikeeshinii kana qopheeffannee gadi buufnee booda aappilikeeshinichi kun faayidaalee hedduu nuuf qaba jechaadha. Yeroo isin bilbila keessan irratti mallaqa guuttan kallattiidhaan osoo tokko hin fayyadamne kan fidu furmaata isiniif kaa'a jecha. Innis kanaaf yeroo kana aappiiwwan hedduu bilbila keessan keessatti argama. Aappiiwwan hedduu bilbila keessan keessatti argamu kun inni ammootu akka daataa keessan isin jalaa akka hin fixne kan taasisuu jecha. Kanaafuu haala kanaan daataa aappilikeeshinii kana erga gadi buufanne fuula kana fakkaatu nu buusa. Kanaaf koontiiniyuu kan jedhu kana qabannee itti fuuna jechaadha. Kanaaf yeroo kanatti maal jedha loodiing jedheeti fuula kana fakkaatu nuuf baasa. Yeroo kana nuti maal gochuu qabna? Daataawwan fuula duubatti argaman akka nu jalaa hin fixneef isa kana kan switch ofii fakkaatu kana iddoo kana yeroo tokkoof maal goona gadi cuqaasnaa jecha. Isoo kana yeroo gadi tuqnu maal nu godha koontiiniyuu kan jedhu kana nuuf fida jechaadha. Koontiiniyuu jenneet itti fufnaa jechuudha. Ammas maal nun jedha koongiraaguleeshin jedheet fuula kana fakkaatu nuuf baasa. Kanaafuu okay jennaan. Gaafa okay jennuun maal nuuf godha kallattiidhaan isa asirratti aappilikeeshiniiwwan muraasa tokko nu filachiisa jecha. Innis ufii isaatii sistamichi akka banaa ta'u hayyama jechaadha. Maaliif? Kanaaf bilbilli wantoonni kunniin sadan yoo banaa hin taane sistamni bilbilaa hin hojjetu waan ta'eef ni beeka waan ta'eef isa kana haala gaarii ta'een nuuf kaa'a jechaadha. Kallattiidhaan maal godha nu jalaa cufa jechaadha. Daataa keenya nu harkaan fixne nuuf jalaa cufa jechaadha. Kunis fakkeenyaaf feesbuukii haa ta'uu kiroomii haa ta'u akkasuma ammootu yuutuubii haa ta'u wantoota nuti daataadhaan fayyadamnu hunda isaayyuu maal godha nu jalaa cufa. Isa kana nuti ammootu fayyadamuudhaaf maal gochuu qabna ni banannaa jecha. Kanaaf fakkeenyaaf jalqaba irratti laayitiruumii banuudhaaf isuma kana gadi tuqna jechaadha. Keessatti nuuf seena jechaadha. Itti aansinee ammootu feesbuukii yoo banuu barbaanne isuma kana yeroo tokkoof gadi tuqna gara keessatti nuuf galchaa jechaadha. Itti aansee ammootu waan fayyadamuu barbaanne hunda isaa kallattiidhaan maal goona ni tuqna jechaadha. Quba keenya kanneen rukun akkasuma ammootu yuutuubii barachuu yoo barbaanne yookaan ammootu tiktookii keenya gara cufaa jiru kana iddoo kanatti yoo ilaaltan fakkeenyaaf cufaa jira. Isa kana maal goona oonii goona jechaadha. Akka inni banamu ta'a jechaadha. Yeroo kana kallattiidhaan maal godha gara akka inni nuti fayyadamnu nuuf taasisa jechuudha. Akka fayyadamnu nuuf taasisa. Telegiraama keenya yoo barbaanne haala kanaan banna. Fakkeenyaaf isaan kanneen tiraansleetii yoo barbaanne haala kanaan banna jechaadha. Kanaaf kallattiidhaan isa kana itti fufneet yoo banaa deemne kan fayyadamuu dandeenyu hunda isaayyuu maal godhaa jira jechaadha. Fuula gubbaa irratti nuuf baasa jechaadha. Haalaalumee iddoo kanatti yoo ilaalle iddoo kaniinitti yoo ilaalle fakkeenyaaf isaan kunniin kanneen banamanii jechaadha. Kan amma nuti bannee jechaadha akka fayyadamnuuf daataadhaan akka fayyadamnuuf kan nuti banneedha jechaadha. Kana fakkeenyaaf jalqaba irratti kan banne isa lammaffaa irratti sadaffaa irratti itti aansine kan banneedha jechaadha. Kanaafuu haala kanaan nuuf qopheessa. Isaan kana qofatu daataa keenya nu jalaa fayyadama malee kuuwwan hundi isaa daataa hin fayyadamu jechaadha. Yoo isa kana hin qabaanne ammootu aappilikeeshinii nuti bilbila irraa qabnu hundi isaayyuu yeroo nuti daataa keenya bannee mallaqa akka fayyadamuudhaaf daataa keenya bannu jechaadha. Aappilikeeshinii nuti bilbila irraa qabnu hundi isaayyuu maal godha daataa keenya sana nu jalaa fayyadama jechaadha. Haala kanaan isa kana fayyadamuudhaan yookaan ammootu daataa ayi kana fayyadamuudhaan
tooftaa karaa daataa keenya ittiin qusannu kan nu geessu ta'a jechaadha. Kanaaf kallattii kanaan isa kana fayyadamaati daataa keessan qusadhaa isiniin jecha. Haaluma kanaan maal gochuu qabna? Gubbaa irratti kan isinitti mul'atu fakkeenyaaf yeroo hedduu keessa seentanii banuu qofa osoo hin taane akkan iddoo kanatti yoo ilaaltan maal jedha? Iddoo diimtuu qabdanitti yoo ilaaltan seetingi kan jedhu sana yeroo tokkoof tuqna jechaadha. Seetingi kan jettu sana yeroo tokkoof yoo tuqnu maal jedhaa jalqaba irratti gubbaa irratti auto start kan jedhu jira jechuudha. Auto startiin jira jechaadha gubbaa kanarra. Auto startii kanarratti deebisna. Isii kana iddoo kana maal goona? Oonii goona jechaadha. Always oonii yoo goone rakkoon qabaatu. Haa ta'u malee ofii isaatii yeroo nuti daataa barbaannu bannu akka nuuf qusatu kan barbaannu yoo ta'e maal gochuu qabna? Auto startii kana maal goona? Oonii goona jechaadha. Yeroo nuti fayyadamuu eegallu inni mataa isaatiin maal godha? Ni banaa jechaadha. Kanaaf haala kanaan appilikeeshinii kanatti fayyadamaatii daataa keessa yeroo hedduu kan isin jalaa xumuramu yookaan ammoo isin jalaa dhumatu mallaqa keessan qusadhaa isiniin jecha. Kanaaf sabiskiraayib gochuu hin dagatina, laayik gochuu hin dagatina. Haala kanaan odeeffannoowwan haaraan akka isin dhaqqaban yoo barbaaddan mallattoo bilbilaa sana yeroo tokkoof gadi rukutaa. Wanti isin miidhu hin jiru jechaadha. Kanaaf anumtiyyuu isinii ifaajee appilikeeshinii kana isinii qopheesse, isin ammootu sabiskiraayib gochuu hin dagatina. Galatooma.